Yooyyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota kiyya kabajamoo Facebook, TikTok, YouTube bakka jirtanitti nagaa isiniif hawwa. Guyyaa kaleessaa jechuudha. Guyyaa 30 Oktoobarii guyyaa 30 2022 ijoolleen shamarranii akka waan walii galanii tokkotti nu ga'a abbaa manaa keenyaatiin miidhamuun du'uuni jedhaa turanii kanneen akka eeruma kana booddeen eerumnu wantoota akkasii kaasaa turanii sanarrattiin waan hin taajjabe lafa ka'a jechuudha. Barreeffama dheeraa namni gaanenni barreessu namni takkallee ta'uu waa irraa abaratuuf namni akka dubbisuuf namni kan keenya dubbisaa jira dubbisaa hin jiru namni kan keenya barreeffama dheeraa ragaan kiyya maali meemee kaleessuma ijoollee xiqqoo waan takka irratti barreessanii ekeleen abbaa manaa jaraatiin miidhamanii akkasii jedhanii gaafa jarri barreessanu ijoolleen komantii baay'ee sinu argaa turtanii maashaallah umrii nu dheeradha warra du'anii jiranu maashaallah umrii dheeradha akkam babbareeddu ijarraanuu fafaa qaqqaaliiwwan keenya kanneen akkasii barreeffamaa ture jechuudha komantii jalatti takkanaa jedha. Waa'ee shamarran kaleessa sochii jarri kaleessa godhaa turan kanarratti fincila kaasaniiru kaleessa fincilicha nutis keessuma jira. Ammoo an akka informationaatti wanni ani isinii kennuu dhufe dhugaan isinitti himaa wal ajjeesuun kuni warraaf abbaa manaa hiriyaa namoota baay'ee wantoonni suni haarawa miti. Wanni ani jala muree isinitti himu wannoonni akkasii kuni hin baaragina hirrifatina waan biraa keessa deemtaniin seenina. Abbaa manaa fi haati manaa wal ajjeesuun haarawa miti. Garuu nuyiif haarawa akkamitti nuyiif haarawa ta'e takka lama nuti bara darbee social media kana aktiif taane moo bara kana akkaatuma nuti social media kana irratti aktiif ta'aa dhufneeni social media fayyadamaa dhufneen wantoonni argaman hundumtuu karaa social media ol ba'uu eegale malee namni wal ajjeesuun haarawa miti. Waggaa meeqa duras akkuma kana wal ajjeesaa ture garuu hin qabnu information hin qabnu. Isa Jimmaa keessatti ta'e dhiisii isa Harargeetti ta'e dhiisii isa naannoo kiyya naannoo kootti ga'u iyyuu hin arguun dhaga'u information hin qabu waan ta'eef. Kanaaf waanuma marrajaa yookaan immoo wannoota akka saffisaan namni wayitti dhiyaachuu bakka hundaa kontaaktii gochuu bakka hundaa information qabaachuutu haarawa ta'e malee kaataa teeknooloojii guddina teeknooloojii yookaan immoo nutis itti fayyadama social media fayyadamaa jirurraan waan kana dhaga'uu eegalle malee wanni kun duruma jira. Dhibbaan dhibba sinitti ma duruma jira wanni kun jechuudha. Kaanuma dura waggaa 15 booddee akkuma kana wal fixaa ture. Garuu numatu arra aktiivii akka baay'ee tokko aktiiv taane jechuudha. Waa information dafaatee nu bira qaqqabu wanni hundinuu immoo gara social mediaatti ol ba'uun akka faashinaa ta'e jechuudha. Namni waan tokkotti guddifachuufis yookaan information nama biraan ga'uufis yookaan wayitii fi waan wantoonni akkasii gaafa ta'u amma social mediaatti ol ba'uu eegalee nuti arguu jalqabnee jechuudha. Malee wannoonni kun haarawa miti. Kaleessa sinuma ture. Yeroo tokko wanti na ajaa'ibu maanni uffata ijoollee qullaa deemtu ijoollee mataa duwwaa ijoollee uffata haphii uffattee maal yoo deemnu yeroo arginu maal jenna qiyaamaa dhiyaatee jenna. Waggaa 100 dura qullaa guyyaa qullaa jedhaniitu kabajatu barra manni Ingilizii kun. Qullaa rabbii deemuu jechuudha. Gaafa sana adda garuu jaan argaa jirra social media. Gaafa sana garuu social media hin jiru waan ta'eef hin arginu. Kana jechuun waggaa 100 dura yuu qiyaamaan dhiyaateera jechuudha. So kanaaf wannoonni nuti amma arginu hundumtiyyuu ummanni ijoolleen kana mataa qullaa adeemanu qaama jaraa waan hin taane uffatanii adeemanu miti. Garuu nu bira information amma qaqqabe malee kanuma dura jira. Wannoota adda addaatiin qiyaamaa fiddanii nutti asin fidina. Wanti xiqqoo akkasii har'a nuti social media irratti arginu kanaan. Kanaafi warri amma kaleessa ijoollee barreessan keessaa kun dhufee jira qiyaama mallattoo qiyaamaati. Abbaan manaa haadha manaa ajjeessu eegale mallattoo qiyaamaati mallattoo akkasiiti kanuma dura jira kun. Garuu nuti argaan turre. Nuti hin jirru kaleessa nuti follow hammam qabna. Itti fayyadamni kan keenya sagam ture. Safuu waan jedhamu jiramu wanti du'aa kunis ol hin ba'u ture kana dura. Ekele ajjeese gaafa jedhamu jedhama ollaan achumatti walii affaneetu achumatti walii sattaree waan kana hambisa jechuudha. Poolisni illee waan kana raggadi ba'ee ibsa maalii maglacaa jinnii maarree hin jedhu ture. Inni ajjeese achumatti qabamee sukkuumameetu mana hidhaa darbama. Arra poolisni illee qaamii social media kana yookaan proogiraama mataa isaa qaba ekeleen achirratti ajjeese jedha. Ka poolisaa iyyuu hafee amma immoo numatu information akkasii barbaada.
follow ittiin argachuuf beekamtii ittiin argachuuf waaw Zaakiriin bira information dafee qaqqaba akka jedhamuuf wal saamna jechuudha. Wal saamna jechuudha. Waan sina wannoota akkasii irratti jechuudha. Waan sina ajaa'ibu biyya kana keessa biyya Jarman keessatti waggaatti makiinaan garagalee ooluu hedduudha gaafa karaa Google gootee ilaaltu. Garuu bakka takkatti sin argitu akkasuma namni namaa post godhees immoo hin dubbistu. Wannoonni akkasii dhorkaadha seeraan. Seeraan dhorkaadha. Biyya kana amma fakkeenyaaf makiinaan wal dhahee jiru tokko makiinaan walitti bu'ee jiru tokko osoo footoo kaastee post gootee si adabsiisa. Nama karaarra ciisee waa kaa'uu rakkatee kaa'uu wal lolaa wal tumaa jiru footoo kaastee gadhiiste si adabsiisa seeraan. Kanaafi biyya kana keessa garuu daataa gaafa dhattee ilaaltu kan mootummaan bicheen beeku kaa'u daataa Google gootee gaafa ilaaltu bara kana keessa makiinaa meeqatu walitti bu'ee lubbuu nama meeqaatu dhabamee jettu securityidhaan ni argatta. Garuu karaa dhumarratti social media akkuma fedhe kanarratti argataan ooltu dhorkaadha jechuudha. Baay'ee si adabsiisa jechuudha. Keessaa makiinaa walitti bu'ee jiru suuraatuu kaastee namaaf miidhamaa jiru fa'aa suuraatuu kaastee post gootee itti godhattee adabbii hin jirre si kennaa jechuudha. Biyya keenyatti garuu makiinaa walitti bu'ee jiru nama dhiigni irra yaa'aa jiru innillee karaa social mediaatti fi rabbiin na hambise kunoo akkana ta'e kunoo akkana ta'e kunoo jedha. Nu karaa social mediaatti dhufuun kan keenya hin beeku seerris wanta waan dhorkinee fi biyya keenya keessatti wannoota akkasii kan ol baasuu irratti waan baay'eetu jira jechuudha. Dhorkaas waan hin taanee fi nutis akka faashina jala jirra nuti amma jechuudha. Faashinni kun immoo hin darba. Faashinni akka bara paaltookii jedhamu maaree amma akkuma amma feesbuukiin kun hafaa deemaa jiru kana jechuudha. Faashinni isaa karaa tiiktookiitti akka deebi'aa jiru kana jechuudha. Kanaaf wanti isiniin jechuu barbaade duuti haadha keenya buleettii keenya kan hundinuu duuti wal qixa nu gubanu illeedha. Haadha keenya dubartiin obboleettii keenya haadha manaa keenya jechuudha. Adaadaa walumaa galatti dhiirri dubartii malee jiraachuu hin danda'u. Ammoo waan kun waan akka yeroo dhihoo kana keessa ta'e jedhameetuma wantoonni kun oomishamaa jirutti dhiirri garaa jabaateetuma waan kanatti deemaa jirutti ilaalinaa. Nutu arra social media fayyadamee information nu bira qaqqabe malee kana duruma wal gorrahaa jira kana dura wal ajjeesaa jira uummanni kun. Nu bicha utuu hin taane addunyuma kanarratti jechuudha. Waan tokko irratti wal lolaa namni bara akkana kabalee namni nama harkaa kimbil jedhee du'aa bara. Wal kabaleetu kanuma kaballaa takkitti itti godhee du'aa bara namni adduma isaa taateedhuma wayii eeggatee jechuudha. Malee isa addii kana dhaqee garaa walit jabaatee dhaqee wal qalu sanaas miti jechuudha. Sunis hin jiru miti. Durii sinuma jira garuu anatu dhagahuu dhabe. Fakkeenyaaf amma mee akkuma internetoo fudhanne wannoota amma taateewwan nama fakkeenyaa fi Jimmaa keessatti ta'u eenyunni kan dura bu'ee gabaasaa jiru eenyunni Abdiidha. Fakkeenyaaf Abdii Geetaachoo kana dura an dhugaan sinitti waggaa tokko hin ga'u foloosaa kan hin qabu ergasii anna dhufu jalqabee jechuudha. Sin gale innumti mataan isaa Facebook iyyuu hin qaba ture information akkanaa irratti hojjetaa ture Abdii Geetaachoo hojjetaa hin turre dhiyeenya dhufe. Okay, karaa kanaan fudhatama gaafa argatu inni nama rakkates nama wal ajjeeses nama wal geesse hin baasaa jechuudha. Akkasuma Harargee keessa hin jira akkasuma Lubbaa Booraa keessas hin jira namoonni akkasii jechuudha. Hojii keenya jedhanii oon jedhanii warri waan akkasii kana taateewwan akkasii kana fidanii miidiyaaf dhiyeessanu baay'achaa dhufuu jira. Wannoonni sun namni immoo waanuma kana pozitiivii waan akkasii dhagahu barbaaduuraan wannoonni akkasii guddataa dhufee jechuudha karaa social media kanatti. Malee dhibbaan dhibbatti wanni ani jala muree isinitti himu wanti haarofti ta'e takkallee hin jiru. Nuti dhagahuu dhabuu nuti information sanaa dhabuurraa kan hafe wanti haarofti hin jiru hin baaragina hin rifatina. Deemtanii sadarkaa heerumaa haquurrallee hin ga'ina hin gootanu jiraachuu hin dandeessanus akkasittis. Otoo dhaqxanii duutan malee laachuun isa dhugaa walitti himne laa. Dhiirti amma dubartiin fakkeenyaaf amma abbaa manaa ajjeesaa jirti maal jedha dhiirri dhaqeetuma du'a malee yookaan dhaqeetii naalaa fi amalaan qabadhee jiraadha jedha malee dubartii malee hin jiraadha kalas erga wanta akkasii hin jiramu wanta akkasii waan hin taane illee yaadina hin barreessina wanta soba wal malee hin jiraatamu. Kanaafi isinis maaliif waan kana akka isinoo nuti yoo kaleessa'u information nu bira qaqqabaa ture xiqqoo ture maaliif kana yaaduu dadhabnee sadarkaa warra kaan iyyuu miti sadarkaa xiqqoo warroota dhageettii qaban waan akkasii naa barreessanu
maaliif kana yaaduu dadhabdanii so kana yaadaan isinin jechuu barbaada wanni kun waan haarawaa miti waanuma ta'ee darbeedha waanuma ta'aa jiru nuti irraan karaa information haarawatti sirriitti social media fayyadamuu eegaluurraani waan kana dhaga'uu eegallee isinin jechuun barbaada inni biraa boriitu ayyaana biyya kanaati ayyaana jira borii October 1 jechuudha October 1 tibor ayyaanichi maa inni ayyaana hojiin hin jiru akkasumas suuqiin hundinuu cufaadha ayyaanichi maa inni warra du'an yaadachuudha namni maatiin isaa irraa du'ee karaa betekiristaanii deemeetiyyuu sagadee maatii isaatiif du'aa kan godhutu jira bakka qabrii deemee bakka awwaalchaa jira bakka awwaalchaa deemee abaaboo bitee maal godhee irra kaa'a wanti ani taajjabe maa inni sana keessatti waggaa tokko waggaatti wal yaadachuu kanatu xiqqoo natti ulfaate akkamitti namni tokko waggaatti jechuudha so tokko tarra dhufee isin bira hin jira wanni akkasii naan jette namni docheedha abbaa biyyaati jechuun jarmaniidha wajji hojjennu borayyaan akkasiiti isin bira hin jiran lakkii nuti guyyaatti yeroo shan yaadanna nama nurraa du'ee guyyaatti yeroo sagannu yeroo hundayyuu du'aa goonaa fi kana malee waggaatti immoo isa akka kanatti guyyaa yaadannoo guyyaa du'aa itti warra du'aniif kadhatamus jedhamu hin qabnu jennaan kun nakkolfaa turte so kanaaf isii kana sasumaan information asii kennuudhaafani kanaaf shamarrawwan keenya wanni kuni information nuti dhabuurraani malee waggaa 5 6 10 20 30 40 50 turallee inuma jiran isiniin jechuun barbaada akkasii yeroo gaarii na qabaadha ulfaadha isiniin jaalladha hunda keessanuu hamtuuf hin jenne information walii kennuudhaafi